Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti hojii turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Yuunivarsiitii Ambootti barattoonni sagantaa riimidiyaalii hiriira bahuudhaan sagalee isaanii dhageessifatanii jiru. Qormaata gaggeeffamaa jiru irratti rakkoon teeknikaatii fi akkasumas ifaan dhaamuu fi hanqina yerootiin wal qabate rakkoon kan isaan mudate ta'uu ibsuudhaan hiriira mormii gaggeessanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadheera. Oduun itti aanu caamsaa 29/2026 irraa eegale waraanni bilisummaa Oromoo duula qindaa'aa fi adda ta'e maqaa hegeree Oromiyaa jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa tureen rifaatuu hamaa keessa kan galte PP'n mana hidhatti wal guuraa jirti jedhamee jira. Akkasumas haleellaa Arsii Asakotti raawwatamee tureen wal qabatee dhugaan waan baate fakkaatti dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo lola guddaa loltoota mootummaa waliin gaggeessee jira. Lola gaggeesse irrattis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisa jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu PP'n halkan edaa naannoo Tigraayitti haleellaa diroonii raawwatte jedhamee jira. Haleellaan diroonii PP'n raawwatte kun immoo kaaba biyyatti rakkoo nageenyaa hamaa keessa galchina sodaa jedhus uume jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Guutuu oduu wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu kunooti. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo sagantaa riimediyaalii rakkoo sirna qormaataa fi hanqina yeroo isaan mudate ilaalchisuudhaan hiriira bahuudhaan sagalee kan dhageessifatan yoo ta'u humnoonni mootummaa reebicha irratti raawwatan jedhamee jira. Akkuma viidiyoo kana irraa arguu yaaltanitti yookaan dhaga'uuf yaaltanitti barattoonni sagantaa riimediyaalii damee saayinsii hawaasaa Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddaa qormaata kennamaa jiruun wal qabate rakkoon kan jiru ibsuudhaan rakkoon jirus qormaata kennamaa jiru irratti rakkoon teeknikaa siistama kompiitaraa akkasumas hanqinni yeroo akkaan kan isaan mudatee fi qormaaticha hojjetuudhaaf rakkoo guddaa akka ta'e ibsanii jiru. Barattoonni kunneen iyyannoo dhiyeeffatan irratti akka ibsanitti rakkooleen teeknikaa mudateen bu'aan qormaata isaanii balaa irra bu'uu ibsuudhaan qaamni dhimmi ilaallatu furmaata akka kaa'uuf gaafatanii jiru. Akka barattoonni kun himanitti qormaata afaan Ingilizii guyyaa har'aa qoramaa turan irratti ibsaan deddeebi'ee baduudhaan gufuu guddaa uumeera jechuudhaan ibsanii jiru. Ibsaan erga deebi'ee boodas qormaata isaanii itti fufuuf yaalii yeroo taasisanitti sirni qormaatichaa yookaan siistamni neevar sabmiitid akka isaaniin jedhee fi qormaaticha hojjechuu akka hin dandeenye himanii jiru. Rakkoo uumame kanaan wal qabatee hanga ammaatti qaamni dhimmi ilaaluu fi akkasumas yuunivarsiitiilleen furmaata rakkoo kanaatiif wanti jedhan tokkolleen hin jiru jedhanii jiru. Barattoonni haateen ta'ee fi haalli kun immoo miira barattoota akkaan tuqu barattoonni kan himan yoo ta'u kun akkuma jirutti ta'ee dabalataanis komii barattootaa kan guyyaa har'aa qofa osoo hin taane guyyaa kaleessa qormaata marsaa jalqabaa fi lammaffaa irratti osoo isaan hin xumurinii fi galchii yookaan sabmiit hin godhin sirnichi ofiin of cufuu isaa eeranii jiru barattoonni. Kana malees qormaata marsaa sadaffaa irratti gaaffii dhibbaa hojjechuuf sa'aatii 1:10 kan kenname yoo ta'u ibsaan irra deddeebi'ee baduu irraa kan ka'e siistamni osoo isaan hojii kana hin xumurin carraa akka dhabsiise ibsanii jiru. Rakkoo uumame kanaaf qaamni tokkolleen kan dhimmi ilaallatu wanta dubbate waan hin qabnee fi cal'isa waan filataniif barattoonni hiriira nagaa bahuudhaan sagalee isaanii dhageessifatanii jiru. Yeroo barattoonni sagalee isaanii dhageessifatanitti humni nageenyaatti bobbaafamuun reebicha irratti raawwatuun sagalee isaaniis akka hin dhageessifanne taasisuudhaan bittinneessuun gara doormii isaaniitti akka deebisan yookaan akka deebi'an taasifaman jedhamee jira. Rakkoo kana barattoonni Yuunivarsiitii Amboo kun haa ibsan malee akka guutuu biyyattiitti rakkoo jiru ta'uu mala. Rakkoon kun immoo barattoota bu'aa qormaata isaanii jala gadi buusuun miidhaa yookaan barnootaan ala taasisuu danda'a. Gama biraatiin rakkoo uumame kanaan wal qabate yaadni kenname qaamota garaagaraa irraa jechuudha. Mootummaan humna barate waan hin barbaanneef kan rakkoo dinagdee biyyattii mudataa jiru wal qabate rakkoon bajata isa mudatu waan danda'uuf rakkoon barattoota mudate kun
humna barate kana hir'isuudhaaf itti yaadame ta'uu danda'a jechuudhaan tilmaama kaa'anii jiru. Walumaa galatti akka biyyattiitti seektara barnootaa keessatti qulqullina barnootaa jedhu dahoo godhatuudhaan wanti ilmaan biyyattii irratti raawwatamaa jiruu fi ilmaan biyyaa barnootaan ala taasisuun haalli itti deemamaa jiru kan nama yaachisu jedhamee jira. Oduun itti aanu guyyoota dura aanaa Walmaraa magaalaa Hoolotaatti mana murtiitti haadha seeraa murtii dubbisaa turtee fi haadha warra isaa rasaasan haleeluun namni lubbuu namoota lamaa galaafate maalummaan isaa ifoomee jira. Namni kun daldalaa meeshaa waraana seeraan alaa ta'uu fi poolisootaa fi humnoota nageenyaa biratti sirritti kan beekamu jedhamee jira. Maqaan isaas Aqanaa'u Baqqalaa yoo jedhamu miseensa poolisii soorama bahe jedhamee jira. Yeroo hedduu meeshaa waraana seeraan alaa wajjin qabame yeroo san gadhiifama jedhamee jira. Erga yakka kana raawwatee boodas manni isaa yeroo sakatta'amutti shugguxii 5 fi akkasumas rasaasa 1000 oltuyyuu mana isaa keessaa argame jedhamee jira. Meeshaa waraanaa kanas boqqollootti makuudhaan kuntaalatti naqee kaa'ee jedhamee jira. Yeroo hedduu yeroo inni meeshaa waraanaa seeraan alaa kana waliin qabamu kan gadi dhiisisu qondaala poolisii bu'aa kana waliin qoddatan jedhamee jira. Inni kunis yeroo ammaa kana ajajaa poolisii Sabbataa Galaan Guddaati jedhamee jira. Namni yakka ajjechaa raawwate kun kana duras meeshaa waraanaa kana boqqollootti makuudhaan kuntaalatti naqee gara naannoo Amaaraatti isaa geessuuf ture to'atamee turuun beekamee jira. Erga qabamee booda koomaandara tokkotti qoradhu jedhanii itti dabarsan jedhamee jira. Koomaandarichis nama maqaan Aqnaa'u jedhamu kana gara ejeree dabarsuudhaan erga tursiisee booda birrii 600 80 irraa fudhatee gadi lakkise jedhamee jira. Gama biraatiin immoo ilmi namaa yakka ajjechaa raawwate kana miseensa garee mafaa 120 jedhamee jira. Walumaa galatti yakki ajjechaa saamichaatii fi akkasumas kan biroo akka guutuu biyyattiitti lammiilee irratti raawwatamaa jiru bakka kamittuu qindoomina caasaa mootummaatiin raawwatama jechuudhaan hedduu yaada itti kennanii jiru. Taateen kunis kanumaan kan wal qabate ta'uu kan agarsiisudha. Oduun itti aanu Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti humnoonni hidhatan daangaa Oromiyaa cabsanii seenuudhaan haleellaa raawwataniin lubbuun namaa galaafatamuun gabaafamee jira. Haleellaa lubbuu namaa galaafate kanaan kan dalanan dubartoonni hiriira bahuudhaan sagalee isaanii dhageessifatanii jiru. Asal basi wallahi billahi. Akkuma viidiyoo kana irraa dhageettanitti uummanni kun sagalee ofii yeroo dhageessifatutti koo nageenyatiin abdii kan kutate eenyullee akka isaaf hin dhaqqabne akka isaaf hin dirmanne beekee jira. Waan godhu dhabe Cinaaksan malli maaluma jechuudhaan sagalee isaa dhageeffataa jira. Piippiin guyyoota dura na filadhaaf lafa dhiphisaa turte. Uummanni biyyattii immoo itti himee ture kan daangaa biyyattii hin kabachiifne kan nageenya biyyaa yookaan uummataa hin eeyne maaliif isin filanna jechuudhaan itti himamee ture. Filannoon dheengadda gaggeeffame har'a immoo osoo oolee hin bulin naannoo biraa irraa qaama hidhate itti bobbaasuun qe'ee isaatitti uummata irratti ajjechaan raawwatame waan baay'ee nama dhibu. Haleellaa humnoonni hanga funyaanii hidhatan naannoo 5 irraa daangaa Oromiyaa cabsuudhaan namoota nagaa irratti raawwataniin daa'ima dhiiraa waggaa 10 fi shamarreen waggaa wal fakkaataa takka ajjeefamuun himamee jira. Haleellaan kun kan raawwatame guyyaa kaleessaa yoo ta'u haleellaan kanaan guyyarraa guyyatti lubbuun namaa darbaa jira jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Haleellaan yeroo dheeraaf hidhattoota mootummaan naannoo Somaalee bobbaasuun lubbuun namaa darbu akka dhaabbatu weerarri lafaa akka dhaabbatu irra deddeebi'uudhaan hawaasni naannichaa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafatus itti fufee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa Oromiyaa kabachiisuu hin dandeenye nageenya uummata naannichaa eeguu hin dandeenye. Uummanni miskiinni immoo iddoo kanatti miidhaan guddaan irratti dhaqqabaa jira. Har'as hawaasni hiriira bahe kun irra deebi'uudhaan kaleessa wanni si filanneef torbaan dabre jechuudha. Akka nageenya keenya eegduu fi daangaa keenya kabachiiftuu fi nageenya keenya eegi daangaa keenya kabachiisi jechuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaatiif waamicha taasisanii jiru. Duulli haaraan qindaa'an waraanni bilisummaa Oromootti bana hegeree Oromiyaa jechuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti labsee lola bal'aa taasiseen miidhaa guddaa dhaqqabsiise. Piippii wal keessa deebisee jira. Piippiin hidhatti wal guuruu jalqabde jedhamee jira.
Akka fakkeenyatti heebana Arsiitti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii aanichatti fudhateen aanicha guutumaan guututti to'annaa jala isaa oolchee ture. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateenis humnoota mootummaa yoo xiqqaatan 165 ol addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun kasaaraa guddaa kan humna namaatii fi kan meeshaa waraanaa mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Kun immoo akka guutuu Oromiyaatti rifaatuu guddaa uumee jira. Rifaatuu guddaa uumameen amma walitti garagaruun PP'n hidhatti wal guuraa jirti jedhamee jira. Bulchaan aanaa heebana Arsii namni Wayyeessaa Dheekkamaa jedhamu yeroo dheeraaf maqaa hin taane uummatatti maxxansuun uummata ficcisiisaa fi fixaa ture amma dabareen isa ga'ee gara mana hidhaa galee jira. Haaluma wal fakkaatuun Arsii bahaa aanaa Hasakootti dhibbana haleellaa namoota nagaa irratti xiyyeeffatuudhaan raawwatame lubbuu namoota 10 olii darbuun ni yaadatama. Haleellaa kana kan raawwate waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan PP'n ibsa baaftee turte. Har'a ammoo bifa haaraan qorannoon akka gaggeeffamu nama ergine jechuudhaan yookaan koree ergine jechuudhaan har'a ibsa kan baasan yoo ta'u kunis gaaffii ta'ee jira. Qoratamee yakka hin mirkanaahin akkamitti qaama tokkoof maxxansan yookaan kennan kan jedhu gaaffii yoo ta'u osoo hin qoranne mootummaan yakka tokko akkamitti murteessa jechuudhaan hedduun dura dhaabbatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa PP'n baaftee kana haalee jira. Kuni gocha kiyyaa miti, gocha gadi bu'aa akkanaa kana hin raawwadhu jechuudhaan kan dura dhaabbate yoo ta'u wanti inni jedhe immoo akkuma inni jedhe taatee jirti, dhugaan waan baate fakkaatti. Akka raawwatame kanaaf mootummaan waraana bilisummaa Oromootti raawwate haa jedhu malee hawaasni bal'aan quba mootummatti qabee jira. Mootummaanis kanaan rifaatuu keessa galuudhaan ajajaa poolisii aanaa Asakoo mana hidhatti galcha jedhamee jira. Akka raawwatame kana wal qabatee bulchiinsaaf nageenyi aanichallee kan barbadamaa jiru ta'uun ibsamee jira. Garuu bulchiinsaaf nageenyi aanichaa hamma ammaatti to'annoo jala hin oolle jedhamee jira. Gama biraatiin gocha kana qindeessuudhaan kan beekame nama harka mirgaa PP'ti kan jedhamuun beekamu Sintaayyoo Xilaahuun nama jedhamudha jedhamee jira. Shirri kun akka dalagamu kan taasise nama Sintaayyoo Xilaahuun jedhamu kana yoo ta'u shirri kun itti dammaqamnaan amma immoo ofirraa miliqsuudhaaf namoota kanneen saaxiluudhaan dabarsee kenne jedhamee jira. Dhimma kana adda durummaadhaan Jawaar Mohaammed jalqabaa hanga dhumaatti hordofuudhaan saaxilee jira. Gama biraatiin lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru har'as akkuma itti fufetti jira. PP waraana bilisummaa Oromoo hin danda'amne jechuudhaan sodaa jala galte jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo har'a lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Lataa Asibuu ganda Somboo sadan gittan iddoo addaa gabaa facaatee jedhamutti barraaqan loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Barraaqan mooraa waraana mootummaa iddoo kanatti argamutti itti seenuun haleellaa raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisa jedhee jira. Haleellaa tasa barraaqan irratti raawwatameen loltoonni mootummaa hedduun akka baala mukaatti harca'an jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u hedduunis badaanii kan booji'amanis jiran jedhee jira. Lola gaggeeffame kanaan wal qabatee viidiyoon nu dhaqqabellee jira. Viidiyoon nu dhaqqabe akka agarsiisutti loltoonni hedduun kufanii dirree irratti akka jiran yoo ta'u kun immoo argisiisuudhaaf namatti hin tolu. Bakka kanaan alattis bakka biroottis waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatee jira. Haleellaa iddoo addaa Hulaa Waancee jedhamutti humna dabalataa garasi ergamte irratti haleellaa cimaa raawwatuun hedduu isii addunyaa kanarraa godaansuun akkasumas kaan madeessuun afuris booji'uu odeeffannoon achirra nu ga'e ibsee jira. Haleellaa bakka kanatti raawwatameen AKM 15 fi meeshaalee waraanaa biroollee hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun itti aanu naannoo Tigraayitti PP'n haleellaa diroonii raawwatuun gabaafamee jira. Haleellaan diroonii kan raawwatame halkan edaa yoo ta'u kan raawwatames naannoo magaalaa Shiraarotitti jedhamee jira. TPLF gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el haleellaa raawwatameen wal qabsiisee ibsa kenneen loltoota isaanii irra miidhaan qaamattii fi lubbuu gahuu ibsuudhaan konkolaattota hedduu irrattis miidhaan dhaqqabe jedhee jira. Biraatiin immoo dirooniin Itoophiyaa humnoota waraana Sudaaniin haleelamuu fi kufuun gabaafamee jira. Maddeen odeeffannoo tokko tokko akka ibsanitti dirooniin Itoophiyaa humnoota waraana Sudaaniin haleelamtee kufte tuni naannoo Tigraayitti haleellaa raawwattee kan turte jechuudhaan kan ibsaa jiran. Gama biraatiin haleellaan naannoo Tigraayitti dirooniidhaan raawwatame kun naannoo Tigraay fi mootummaa PP gidduutti walitti bu'iinsa fi duruu caafirra jiru meesuun gara lola marsaa birootitti seeninu kan jedhus sodaa uumee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hangeerottaa nutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.